paartiilee naannoo keenya keessa socho'aa jira wajjin hariiroo qabaachaa jirruu fi akkaataa itti waliin hojjechaa jirru irratti karoora fuulduratti qabanne irratti illee maal akka fakkaatu uummataaf ibsa gochuu waan barbaachiseef isin yaamna jechuudha. Waggaa har'aa dura namuu yaadattanii haalli miidiyaan illee namni illee akkam jiru kana jiru miti akkam jiru kanaa miti sodaa guddaa ture yaaddoo guddaa ture bilisummaan miidiyaa illee ture sochiin paartii illee guramaadha. Yeroo san keessa waggaa har'aa dura paartiin keenya uummanni Oromoo kiyya qofa miti ana qofa miti wanni namni yookaan qaamni dhimma Oromoo dhukkubsatu paartiileen keessa jiranillee hanala jiranillee maqaa Oromootiin socho'an akka isaaniif galetti haga dandeettii isaanii uummata Oromootiif jecha dafquu jiran dhaaruu jiran wareegama baasuu jiranii gidduu keenya immoo wal shakkiitu jira. Kanaaf waan kana dhabamsiisuun faayidaa uummata kanaa irratti wal taanee uummata kana tokkoomsinee wajjin hojjechuu qabna waan jedhu giddu galeessa godhatee yaamicha godhe jechuudha. Koraa daamatti ta'anii achirraa yaamichi godhame. Yaamichi kunis paartiilee keessa jiran irratti illee paartiilee achi ala jiran biyya kanaa ala jiran karaa nagayaa socho'an ka humnaan socho'an karaa qawwee socho'an hunda birattu yaamichi sun ija gaarii laalame paartiilee baay'een deebii gaarii kennanii jechuudha. Deemsuma keessa oduma deemamu jijjiiramni amma keessa jiru kun immoo dhufee hoogganaan paartii keenyaa Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeeraa Itoophiyaa ta'e. Haasaa gaafa san taasisan irratti paartii naannoo keenyaatiifis haa ta'u paartiilee Itoophiyaatiif akkaataan itti wallaalu aayigilaasiin yookaan immoo naaduraan ittiin wal ilaallu jijjiiramuudha qaba. Yoo san ta'uu baate biyya kana ceesisuu hin dandeenyu waan jedhu achuma irratti dubbatanii paartii nuun morkatan paartiilee nuun morkatan ka ala jiranis ka keessa jiranis akka diinatitti laaluu nafe akka obboleeyyan keenya isaanis akka yaadanitti akka danda'anitti warruma biyya kana jaallatan warruma biyya kana tarkaanfachiisuuf yaada gama ofii gumaachanii qarqaaruu barbaadan ta'uu akkasitti akka hubatan ibsa godhanii namuu akka galu yaamicha godhanii jechuudha. Sanitti aanee tarkaanfiiwwan fudhataman tarkaanfiiwwan gurguddan gaafa jijjiiramni kun jalqabu san duras wanni fudhatamu hooggantoonni hidhamtoonni paartiilee biyya kanaa akka turan akka Dr. Mararaa fa'aa Obbo Baqqalee fa'aa ka biraas akka bayan godhame paartiileen ala jiranis yaamicha kana owwaatanii nagayaan biyya kanatti galan jechuudha. Ergasii maal goone naannoo keenya keessatti yeroo adda addaatitti dirree dimokiraasii bal'ifne akka namni hunduu walqixa yaada qabu uummata isaatiif dhiyeeffatee uummanni kun waan isaa tolu filachuu danda'utti wajjin dubbachaa wajjin hojjechaa irra jechuudha qaamolee baay'eedhaan. Dhimmoonni akka walootitti paartii kana moo paartii sanii odoo hin jedhin akka walootitti akka uummataatitti wantoota nu barbaachisan dhimmooti shanan tokko jiru. Wanni addaan baafnee jiru. Tokko gaafa duraa rakkoon biyya kana keessa ture olaantummaa seeraan jiru olaantummaa murnaa olaantummaa namaa waan akkanaatiif ture.
Kanaaf olaantummaan seeraa namiifuu jiraachuu qaba. Mirgoon heeraan kennaman namiifuu qixxee kabajamuu qaba. Akka jedhu irratti olaantummaa seeraati irratti kun paartii kana kun paartii sanii yoo jedhin asirratti namni hundu waliin hojjechuu akka qabu waan irratti walii galuu jechuudha. Kabira biyyi kun dimokiraatawaa ta'uutu irra jira. Kalees wanni biyya kana hiyyuumatti geessu, wanni biyya kana wal dhabatti geessu, wanni biyya kana jeequmsatti geessu dimokiraasiin dhabamu ati hin beektu anatu beekaa jechuu waan ta'eef rakkoon biyya kanaa furamuu ka danda'u keessattuu immoo uummata keenyaa furamuu ka danda'u aadaa isaatis waan ta'eef biyya kana keessatti dimokiraasii dhugoomsuudhaan waan ta'eef akkaataa dimokiraasiin bilchaatee lafa qabatuu itti danda'u irrattis odoo garaan garas hin jedhin namni hunduu paartiin hunduu akka waliin hojjetu irratti kanattis waan irratti walii galamu jechuudha. Kabiraa jaarmoota ijaaru mootummaan dameelee adda addaa qaba. Manni murtiin jira, abbaan alangaan jira, poolisiin jira, sanirraa fi birookiraasiin jira. Akkaataa wanni kun kanaan dura ittiin ijaaramaa as gahe boordii filannootu dabalate walaba ta'ee gama tokkoon nama hunda wal qixa tajaajila. Gama biraatiin immoo tajaajiluma isarraa eegamu sanuu bifa gahumsa qabuun akka kennuu danda'utti hin turre jechuudha. Jallinatu achi keessa ture, hanqina guddaa ture, ammayyuu wanni sun sirriiteen waliin qixxaanne asirrattis odoo garan hin jedhin, odoo xiqqaadha hin jedhin, odoo guddaadha hin jedhin paartileen naannoo keenya keessa socho'an. San qofa odoo hin ta'in akka biyyaatti socho'anis hayyoonnis dabalate wanni kun waan keenya akkamitti waan kana sirreessinaa akka jedhu irrattis waliin mari'achuun ka hundaa akka ta'u asirrattis walii galame jechuudha. Kabiraa dinagdeen biyya kanaa hin beekama. Qabeenyi guddaan saamtotaan saamamaa akka ture. Qeerroo fi qarree baay'een akka hojii hin qabne namuun beeka. Wanni baay'een maakroo ikoonoomii leeveliin rakkoo akka qabu hin beekamu. Mootummaa kana abbaan fedhe yoo fuudhem nusirraa jiraannu oor nu dhiisne namni biraatii soo dhufu haala amma jiru kana keessatti rakkoon kun ka biyyaati malee ka paartii tokkoo yookaan paartii kaaniitii miti. So toora kanattis maal gooneet rakkoo kana wal qarqaarree fura ka jedhu irrattis maakroo leevelii irratti waa walii galamuu qabu jechuudha. Kabiraa dhimmoonni biraa hawaasummaadhaan wal qabatee barnoota wajjin wal qabatee barnoonni keenya maal fakkaata qulqullinni isaa institutionally maal fakkaata. Kunis dhimma paartii tokko yookaan ka paartii biraa odoo hin ta'in dhimma biyyaa waan ta'eef namni hundumtu waan silaa kiyyeedhe fayyaalummaa irratti waliin hojjechuu qabu jechuudha. Dhimmoota kanarratti paartiilee naannoo keenya jiran wajjin namiinuu akka bifa ogummaatiin bifa maaliitiin jabinaan wanni kun furamuu akka qabu waliin hojjechuudhaaf kutannoo guddaa qabnaa jechuudha. Waan kanarratti haasa'aatuun tartiibas qabataa jira. Amma ammaatitti yaamicha sanitti aanee namni dhufe ergasii miidiyaa irratti waliin dubbataa turre, miidiyaa adda addaa irratti waliin ibsa kennaa turre. Waan kanarratti waa hunda caalaa uummata keenyaaf ammatti waa lamatu ijoodha jechuudha. Waa hunda caalaa waan amma walitti kaafne kana dabalatee garuu hunda caalaa ijoo lamatu jira. Uummati keenya kalees maal ta'eet kufee erga kufee immoo maal ta'ee ka'uu dadhabee jennee ilaalle rakkoon isaa waan biraatii miti tokkummaa dhabuu. Kanaaf sababa keenya yookaan sababa paartii biraatiin uummata keenya hedduutti rakkoon tokkummaa isaa mudatuu hin qabu ka jedhu ejjennoo qabna. Paartiilee baay'eenis asirratti ejjennoo tokko qabu jechuudha. Kabiraa waan barbaadu dinagdee haa ta'u, siyaasa haa ta'u, dhimma biraa yoo hojjechuu barbaanne dimokiraasiis dhugoomsuu yoo barbaanne ka wanni san dursee dhufu nagaa jechuudha. Naannoo keenya keessatti nagaa mirkaneessuunis ijoo lammaffaati jechuudha. Waan kana lamaan irratti uummanni keenya namiinuu walii galuu hin qabu jechuudha. Asirratti waan kana qabachuu qabu abbaa fedhee booda. Kanaaf dhimma kana paartileen wajjin hojjetan keessaa ka kophaatti bahee didi abaaboo shaneetiin alatti hundumtuu dhimma kanarratti walii galamee nagaan deemamaa jira jechuudha. Kan namuu sirriitti beekuun irra jiraata. Kabiraa dhiyoo kana torban lama dur mariin sadarkaa
naannot pirezidaantii lammaadhaan geggeeffame giddugala aadaa kanatti taa'amee ture. Mariin sun hooggantoota paartiilee akkasumallee hayyoota garaagaraa san caalas rogeeyyii abbootii amantaallee dabalatee rakkoon naannoo keenya keessa jiru an duraan turee wal kuusee as ga'e maaltu mala hidhee achirratti deemsi nuu malu maali ka jedhu achirratti mari'atamee ture. Qabsoon Oromoo eessaa ka'ee eessa jira garamitti deemaa jira ka jedhu irratti mari'atame. Marii san irratti deemsa siyaasa naannoo keenya hanqajeelchuu danda'u fooramiin tokko fooramiin amma qaamolee namni walitti kaasisan kan hayyoota dabalata kan rogeeyyii dabalata kan abbootii amantaa abbootii gadaa dabalata kan artistoota keenyallee dabalata kan atileetota illee dabalatu fooramiin akkasii kan uummanni keenya itti amanu kan uummanni keenya irraa dhaga'u kan kallattii qajeelchuu danda'u hundaa'uu akka qabu gaafasuma pirezidaantiin bakka jiranitti kallattiin kaa'ame waan san amma deemsa eegallee jirra jechuudha. Waan saniif wixineen wanni sun ittiin hundaa'u jalqabnee paartilee naannoo keenya keessa socho'an hunda yaamne maaltu malaa akkamii jennee karaasaa jalqabnee jira. Hojiin hojjechaa jira. Ammas waan kanarraa kanaaf abaaboo shanii qofa yaamamee an dhufuuti. Hundumtuu ka biraa dhufee jira. Amma hunduu gammachuun fudhatee san qofa didee jechuudha. Uummata keenyaaf amma waa hunda caalaa akka walitti kaasisan nagayaa barbaachisa. Paartilee naannoo keenya jiran wajjinis nagayaan hojjechaa jirra. Ammatti ammoo gaafa silaa kanaan dur uummanni keenya gaafa akka malee rakkoo keessa ture jira. Akka namni kun hunduu beeku gaafa namni kolaafamaa ture gaafa namni biyyaa baqate gaafa namni hidhaatti dhumate injiraa jechuudha. Gaafas odoololee namni gaafas lola jechuudha. Gaafa diinni lafa hunda dhuunfatee haadha ilmi jalaa du'e reeffarra taa'e gaafa jedheen san gaafas lola jechuudha qawweedhaan silaa loluun ka barbaachisu gaafas annamatti akka malee hadhaa'e. Har'a erga qabsoon karaa nagayaa injifatee booda lolli har'a ka'u ibiddi har'a Oromiyaa keessatti qabatu faayidaa fi fedhii uummata Oromoo akka hin ta'inis uummanni keenya beekuutu irra jira jechuudha. Asirratti immoo nuyi gama keenyaan ammas karaa hundaanuu paartilee hunda wajjinuu karaa nagayaa wal tumsinee yoo wal tumsuullee dadhabe seera fi seera eegnee nagayaan waliin morkuu akka qabu asirrattis waan kanarratti hojjechaa iftoominaan deemaa akka jiru uummanni keenya beekuu qabaa jechuudha. Paartilee wajjin akkaataan nu itti hojjetaa jiru akkaataan nu itti hojjechuu deemu akkaataa sadii jira. Tokko maal? Tokko waliin qindoomne dhimmoota tarsiimoo dhimmoota tooftaa irratti waliin qindoomne fedhii faayidaa uummata kanaa akkamitti qindoominaan deemsinu. Kunis paartii ta'e nus paartii taane garuu immoo wanni deemnuuf haga uummata kana tajaajilu ta'e haga fedhii faayidaa uummata kanaa fuulduratti tarkaanfachiisu ta'e haga uummata kana roorroo jalaa gadadoo jalaa baasu ta'e waliin qindoomne garaagarummaa qabaannus qindoominaan deemuun waan tokko jechuudha. Kabiraa akkuma beekamu uummanni nu qabnu kun tokkicha fedhiin uummata kanaatis tokkicha yoo silaa sagantaa siyaasaa paartilee adda addaa kalaaltan taate garaagarummaan jiru baay'ee miti. Garaagarummaan jiru waanuma dhiigoodhaa wajjin wal qabate malee qabatamaatti garaagarummaan baay'een hin jiru. Garaagarummaa qabu lama sadii ta'uu danda'a. Kanaaf warra immoo kaayoodhaan wal fakkaatu warra abjuu tokko waliin qabu ammoo waliin dubbannee walitti makamnee paartii jabaa faayidaa uummata kanaa tarkaanfachiisuu danda'u ijaaruu irrattis hojjechaa jirra jechuudha. ODF wajjin kanarraa ka'uudhaan waliigaltee wal hubannoo dhiyeenya kana mallatteessa. Amma koreen teeknikaa dhaabbatee akkaataa walitti dabalamuun sun walitti makamuun sun itti raawwatuu danda'u irratti waliin hojjechaa jirra jechuudha. Kabiraas warri sadarkaa kanatti
sadarkaa kanatti waliin dubbachaa yeroo dhiyootti walitti makamu in jiraata sanis dhiyootti dhageechuu jechuudha. Akki sadaffaa wal dorgommii yoo wanni irratti wal dorgoman ammatti ka jiraatu ta'e haala amma keessa jiru kana nation building biyya tana ijaaruu biyya tana balaarraa baraaru waliin hojjechuu irra darbee lakkiin dorgomnaa kaan kuffisnee kaan kaasnaa wanni jedhanoo jiraatu sunuummoo akkaataan inni ittiin dorgommiin sun deemu qabu sadarkaa duraatitti nageenyi eeggamuu qaba, olaantummaan seeraa eeggamuu qaba, olaantummaan uummataatiis kabajamuu qaba. Ana beekaa ati hin beektu, ana caalaa ati hin jirtu, ani kallacha ati bakkalcha wanni jedhamu odoo hin jiraatiin gabayaa yaada waliin hirmaanne uummataaf yaada keenya dhiyeessine uummanni ka isaa tolu karaa nagaa karaa seeraa akka filatu gochuudha jechuudha. Kanaaf kallattii kanatti amma ammaatitti karaa kanaan deemaa jirra jechuudha. Bakka amma jirru kanatti wanni uummata keenyaafis dhaamuu barbaadu, wanni paartilee naannoo keenya keessa jiraniifis dhaamuu barbaadu, har'a erga diinni kufee booda naannoo keenyattis haa ta'u biyya keenyatti ibidda qabsiisuun akka Siiriyaa, akka Somaaliyaa, akka facaanuuf yoo taate malee fedhiif faayidaa uummata kanaa akka hin kabachiif beekamuutu irra jiraata jechuudha. Gaafa lolli barbaachisu kan rasaasa takka xashin godhin gaafa lolli barbaachisu kan rasaasa tokkoon tokkosin gaafa immoo nageenyi barbaachisu gaafa diinni gariin booji'amee gariin baqatee dhokatu har'a kan ibidda qabsiisu kun ergama diinaa akka ta'e uummanni keenya beekuu qaba jechuudha. Waan an jedhuuf odoo hin ta'in loojikii waan sanii muuf erga hidhamaan kolaafamaa bahe hidhaa bahe erga bilisummaa miidiyaa argame erga dirreen dimokiraasii bal'ate erga bilisummaan namaafuu argame erga namuu waan itti dhaga'ame dubbachuu jalqabe erga filannoodhaaf karaan baname har'a lolli haa ka'uu jedhanii ibidda qabsiisuun kaleessa iyyuu maaltu ture ka jedhu kaleessa silaa gaafa loluu qaban san maaliif hin lolinii ka jedhu uummanni keenya dhaabbatee ilaale waan isa baasu laallatuun irra jira ka jedhu kallattii kanaan ibsuu barbaanna. Paartilee immoo karaa nagayaatiin tumsaanaa ta'u dorgommiidhaan nagaa eeganii uummata isaanii kabajanii nu wajjin hojjechaa jiran carraa kanaan ulfina guddaa kabaja guddaa galchuuf hin barbaada ulfaadha.